suuraa ko profaayilii godhatte. Amma irraa gadi buute. Yookaan akkuma kanatti adabbii lammaffaa qaaraa 5 nyaatta. Adabbii sadaffaa tokkummaadhaaf ulfoofte. Sila anas si qaxxaara moo sin naqaxxaa? Ana kee naqaxxa yoo barbaadde koo si qaxxeera keessa. Sijammar anas si mo'ate bar gana anku sin qaxxaani ati dhibba afurii naqaxxatan kuma wayii bar. La jechuun kana sana jechuun hin jiru hagam waan inni jette waan ta'eef kanaafan si qaxxee bar. Maashaallah ergasii habibi awwal waahid aw ma jira ma qixaatee afaara beeti menetiin. Akkam jedhama. Adabbii jechuudha. Qixaatee tokkoffaa afaan Oromootiin si adabaabuun uffata afaara. Qixaatee jechuun bara afaan Oromoo miti adabbii jedhi malee. Qixaatee jechuun afaan Amaaraati bara. Okay, adabbii tokkoffaa. Background kia kaatee teessee na faarsita. Suuraa kee Na dhungattaa. Tokko. Adabbii lammaffaa. Jetti argitanii wallaahi intalli kun yoo siin danda'amte. Jetti na faarsitas jette dhungattaatti jiraan jetti. Tokko ayyee. Ormatitti fudhattee naataa hundumtuu. Okay. Adabbii lammaffaa. Ayyee. Shunkurtii 3 nyaatta. Wallaahi billaahi shunkurtiin jira fagoo jira moo asii fagoo jira. Galchu በጣም ሶሪ adabbii afraffaa innoo sadaffaa duqeetii fuula kee dibattee fiiltarii san kaawwattee teessa. Siin faarsae. Backgroundii godhadhu faarsa. Ati yoo adabbii si adabban hin miliqxaa bari hin fiidda rakkoon kee akkasii waliin taphatanii hin jiru. Hin fiidda qorataa fi hin leen. Wallaahi koos dhibbuma afuriin fudhata kaatee adabamta quba qabaa. Kun 400 bar. Kun 400 bar. Yoo 100 iyyuu ta'e kaatee adabam. Suuraa kee hin qabu ooti anoo eessaan fidare. Hin jettu kaa. Messenjera seenii Facebook seenii yoo hin qabne. Ishee adabaasu bakka kee. Qorataa seera adabam. Wallaahi billaahi suuraa kee qabaare hin qabu. Ni adabamta moo adabamta? Waa'ee ka barbaadaan jira. Ila waa inni silkii keessa guuratu rabbii nama rabbii jettanii maal gochuu waan qullaa silkii keessa guurattee ta'e kun maa inni? Eenyuun kun beektaa baalaa haatu ni bara. Silki suuraa kee ka ammaa ka durii miti ka durii ban jaaladhu anuun fedhu. Kun ka bara min zamaana. Wallaahi billaa hin qabda. Oksin billaa guggubeera. Kee qofa miti kooyyuun qabu kanarraa silkii kanarraa. Silkiin gosa durii miti. Ayyee na faati. Mi maaluma jedheen faarsame rabbii fedhaati. Okay. Waan ati qabduun isi faarsammoo. Maal qaban? Wallaahi sobaan siin faarsu. Suma dhugaan si faarsa. Wayye hayyee qarsittii koo mootii jaalalaa. No mootii jaalalaa miti waa biraa waan ati qabduun isi faarsa. Wantan qabayyee si dhageenya haaya na faarsila. Qalloo mudhii soonsaa. Jed. Kaniliin chokkolaataa. Jedla. Sadi. Hin dhaga'amu achitti. Wallaahi. Ka dhaga'amu kan. Kan dhaabbiin xinqisaa. Sadi. Lakkoofsi 8. Sadi. Sadii. Sadii ma barattee?
Sijammar Sadii olii. sijammar yoo min lakkoofna waliin jenne nafaarsi siin jedhe malee anufi laakkaye lakkoofsa yoo walii gal. Okay. Sabboontitti Oromoo. Maalli akkasii waan barbaadde waan nuti hin qabne isii na jaallattu isii dhoksitee na jaallattu bareedditti isii yeroo hundaa abjuudhaan natti dhufte ani sitti dhaqu. Isii anaa jechuun waggaa 27 duudaa taatee teesse. I love you. Duudaa taatee. Meesheen lubbuutii jedhe. No. Jedhu. Koomenti jedhaa raba qal'ii too lubbuu too bareedduu too isinaa jedhuu jedhan. Sijammar kaati ishee waggaa akkana maali ishee waggaa akkana maali suuraan kun faaruun jedhamu kunu dubartoonni maal jedhan beektaa bareedduu koo lubbuu koo takkittii koo ምናምን waan akkasanii jaalan iyyatiyyaa. Ani sobu maaliif lubbuu koo miti dhugaa dubbachuu fi qeensa koo namaa jecha nan cabsan jedhu. Si jecha garuu rifeensa koo. Qixaatii kan kee. Qixaatii kan kee. Fudhadhu. Qixaatii tokkoffaa waan gurguddaa sirraan kaa'an. Haya. Yeroo 20 na dhungatta. Ayyee dhagaa diimaa dhungadhati. Akka kuinii ammaa dhungatte sanatti yeroo 20. Qixaatii lammaffaa. Lammaffaa. Suuraa koo torban tokkoof profaayilii godhatte. Sadaffaa. Sadaffaa. Qaaraa 5 nyaatti. Qaaraa manaan qabu naa jijjiir qaaraa fidadhee jira. Shunkurtii 3 nyaatta. Waan nyaataa mana keessaa qabu amma jijjiiree jira waan takka hin binne. Laa ilaa uzurri horsiisuu dhinam giddooke. Waan nyaataa biteen jiru dhugaa dubbachuuf mana jijjiira waan ta'eef ganaa xalabuuf ganaa orderii asfeezaa gochuuf ta'a. Okay. Suuraa koo dudduuba kee kaayiti akkuma nama si janajjanitti na janajjan. Suuraa kee duuba kaa. Janajjanaa isa qawwaxa gaalaan qawwixii isa akkuma dur wal janajjannu sanatti. Silkii kana keessaan qabu haa suuraa hanke. Nan galchuwan kan fedheeti filannoo keeti. Yoo suuraa hin qabne yeroo 20 na dhungachuu. Yookaan suuraa koo profaayilii godhachuu torban tokkoof. Ay asirraa bu'een kaawwadhaa kee. Wallaahi sobuudhaaf. La. Mee wallaahi billaahi foon harmee kootii jedhi kan. Dhugaa rabbi nan kaadha. Foon harmee koo jedhi. Maal foon harmee kiyyaa maal jechuudha? Kakuudha moo? Jedhi foon harmee koo kaadha jedhi. Guys, triple double. First gift. Foon harmee koo siin kaawwadhaa jedhi kakan feesbuukii. Foon harmee kiyyaa maaliif waamaa? Kakuu biraan jiru? Thank you. Doctor. Wayyee. Adabbii sirriitti fudhadhu. Foon harmee koo asii gadi bu'ee profaayilii koo irra siin keewwadha torban tokkoof jedhi kakanaa kakan. Ijoo ragaanaa taatu immoo. Qoy akkam godhi jettee yobboo. Na dhungachuuf gara. Wallahi si dhungadhu. Abbo suuraa eessa biraan jijjiiran. Wallahi qoy suuraa jijjiiruu fane qaraan jalaa bade. Suuraa asumaan jijjiirannee yes. Anda gadhee haga yoonaayyuu irra kaa'in taa'aa jira bar. La ilaaha illa. Akkamna biraa bareedda dhugaa dubbachuu. Nafaarsi siin jennaan waa ati dubbatte ammatiif agartee. Wallahi si faarseera baay'een si faarsan ta'e. Nu qorata.
Siga. Way suuraan keenya hin jiru. Nagubdee uqsim billah intalli kun uqsim billah sadugana gugubaan. A'uuzu billahi minash shaitanir rajim. Adabbii sirriitti fudhattu. Eekko adabbii suur ati fudhattee seeraan maal naan jette?